Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an sun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaduma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayikii sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Qaamoleen garaagaraa riil isteetiin mana isinii ijaarra jechuudhaan hawaasa gowwoomsuun mallaqa irraa sassaabuun jalaa miliqan himanni irratti baname jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Oduun itti aanu namni dhuunfaadhaan eeyyama malee hojii baankii hojjechuudhaan biyyattii doolaara miiliyoona 41 ol dhabsiise himanni irratti banamuun dhagahamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa hunda keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bara haaraa 2026 simatee 2025 gaggeesse akkasumas amajjii tokko guyyaa abaaboo injifannoodhaan kabajuu beeksisee jira. Akkasumas ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo ol aanoo fi akkasumas qondaalonni ol aanonni ummata Oromoo bal'aa fi deeggartoota isaaniitiin baga geettan jedhanii jiru. Jaalmarroo Dirriballee haasaa taasisee jira. Haasaa inni taasiserra gabaabduu isii qabannee jirra isin biraan kenna. Oduu biyya alaatiin Iraanitti qaala'insa diinagdee yookaan jireenyaa mormuudhaan ummanni hiriira mormii gaggeessaa jira. Ummanni hiriira mormii gaggeessuu kana gara fincilatti akka hin ceene sodaan uumamee jira. Hiriira mormii gaggeeffamaa jiru kana wal qabatee Ameerikaanis Iraaniin akeekkachiistee jirti. Maaltu jedhame kan jedhu qabannee jirra isin biraan kenna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin katuu ani bariisoo ganamooti guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Qaamoleen garaagaraa riil isteetii mana isinii ijaarra jechuudhaan hawaasa gowwoomsuun mallaqa sassaabuun miliquun dhagahamee jira. Qaamolee garaagaraa riil isteetii mana isiniif ijaarra jechuudhaan hawaasa gowwoomsuun mallaqa sassaabuun miliqan irratti tarkaanfii seeraa fudhachuuf hojjetamaa jiraachuu fi tarkaanfii seeraa fudhatamaa jiraachuu ministeerri haqaa beeksisee jira. Ministeerri haqaa Haannaa Ari'aa Sillaasee gabaasa har'a mana marii bakka bu'oota ummataaf dhiyeessaniin mootummaan qaamolee mana isiniif dhiyeessina jechuudhaan qabeenya ummataa saamuudhaan miliqan seeratti dhiyeessuuf hojjetaa jira jedhanii jiru. Ummata gowwoomsuu fi burjaajessuun yakka seeraan nama gaafachiisu ta'uu isaa ibsuudhaan hojichi xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa jiraachuu himtee jirti. Haaluma kanaan bara dabre qofa filmaata garaagaraan mana isiniif dhiyeessina jechuudhaan namoota qarshii biiliyoona 1.5 qaamolee garaagaraa irraa sassaaban irratti himannaan seeraa banamaa jiraachuu yookaan banamee jiraachuu beeksisanii jiru. Akkasumas gocha gowwoomsuu fi burjaajessuu dhiyeessii manaan wal qabatee uumamu hambisuu fi humna raawwachiisummaa to'attoota damee riil isteetii cimsaa jiraachuu isaaniillee beeksisanii jiru. Walumaa galatti qaamolee yakka kana raawwatan irratti tarkaanfiin barsiisan fudhatamaa jira kan jedhan hawaasni mallaqa kaffaluun duratti seera qabeessummaa qaamolee hojicha hojjetanii mirkaneeffachuun of eeggannoo barbaachisaa akka taasisu ministeerri haqaa Haannaa Ari'aa Sillaasee beeksisanii jiru. Oduun itti aanu namni dhuunfaadhaan eeyyama malee hojii baankii hojjechuudhaan biyyattii doolaara miiliyoona 41 ol dhabsiise jedhame himatamee jira. Namni dhuunfaadhaan eeyyama baankii biyyoolessaa ala hojii baankii hojjechuudhaan Itoophiyaa doolaara miiliyoona 41 ol dhabsiise jedhame kan himatame yoo ta'u, himatamaan Fo'aad Tamaam jedhamu bara 2017 labsii waa'ee baankii ilaalchisee bahe lakkoofsa 1360 qaxxaamura 2017 keewwata 2 darbuudhaan yakka raawwate jedhamuun himatamee jira. Himatamaan kun namoota dhuunfaa biyya alaa jiran eeyyama seera qabeessa baankii biyyoolessaa irraa osoo hin argatin mallaqa gara Itoophiyaa erguu yeroo barbaadanitti mallaqa kana namoota biyya alaa jiran kanneen hin to'atamne irraa walitti qabuun maqaan namoota lakkoofsa herreega baankii hanga mallaqa kanaa namoota dhuunfaa Itoophiyaa keessa jiran 28 kanneen ragaaf dhiyaataniif dabarsuun himatameera. Baankii daldala Itoophiyaatti gurraandhala 10/2013 akkasumas sadaasa 2/2015 guyyoota garaagaraatti lakkoofsa herreegaa baankii baname kana fayyadamuun lakkoofsonni kunneen erga banamanii eegalee hanga sadaasa 4/2018tti yeroo 6,805 birrii biiliyoona 2 fi akkasumas miiliyoona 500 fi miiliyoona 8 fi 19,000 mallaqa alaa ergame namoota dhuunfaaf dabarseera jedhamuun himatameera.
Mallaqni biliyoonaan lakkaa'amu kun osoo karaa seeraan biyya keessa kaseenu taate Itoophiyaan doolaara miiliyoona 38 argachuu kan qabdu dhabsiise jechuudhaan abbaan alangaa himateera. Akkasumas namni kun maqaa baankii Abisiiniyaa, Awaash Baank, Birhaanii fi akkasumas Wagaaganiin lakkoofsota herreegaa baneen hojii wal fakkaatu hojjeteera jedhameera. Kanaanis Itoophiyaan sharafa biyya alaa argachuuf qabdu akka dhabdu godheera jechuudhaan abbaan alangaa ibsee jira. Walumaa galatti himatamaan baankota eeraman fayyadamuun mallaqa birrii biiliyoona 2 fi miiliyoona 600 fi miiliyoona 81 fi 400 ol mallaqa alaa ergame namoota dhuunfaaf dabarsuun hojii eeyyama malee hojjeteen Itoophiyaa doolaara miiliyoona 41 fi 90 akka dhabdu taasise jechuudhaan himanni irratti banamee jira. Gama biraatiin immoo dhimma kana ilaalchisuudhaan xiinxalaa yookaan hayyuu diinagdee tokkoof yaada kana dhiyeessine yaada nuu kenneen namni kun nama hojii mataa isaa uumateedha. Nama hojii uumatuudhaan madda galii uumuun namootallee gargaareedha. Namni kun hojiin inni hojjete kun hojii madda galii uumuuti. Namni kun jajjabeeffamuu qaba ture. Taa'ee hirkattummaa hin uumne ammallee saamicha hin raawwanne mootummaan dhimma kana xiyyeeffannaan laaluu akka qabuu fi eeyyama waan jedhuun wal qabate gara seera qabeessummaatti dhufuu akka danda'uu fi haala mijeessuu qaba jechuudhaan hayyuun diinagdee kun yaada nuu kennee jira. Itti dabaluunis hojiin kun hojii hawaalatiin wal fakkaata. Mootummaan kallattii kanaanis ilaaluun yaada keessa galchuun himatamaan kun dogongoraa yoo hojjate akka irraa deebi'u taasisuudhaan haala mijeessuu fi qaba jechuudhaan yaada isa xumuraa nuu kennee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa guutuu keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola guutuu Oromiyaa keessatti loltoota mootummaa waliin gaggeessuu irratti bara kana injifannoo gurguddaa hedduu galmeessuun bara 2025 gaggeesse 2026 simate akkasumas amajjii 1 guyyaa ABO injifannoodhaan kabajuu beeksisee jira. Simannaa bara haaraatti fi akkasumas kabaja amajjii 1tiin wal qabsiisuun qondaalonni yookaan ajajoonni zoonilee garaagaraa dhaamsa baga geettanii uummata Oromootiif dabarsanii jiru. Ajajoota waraana bilisummaa Oromoo ergaa baga geettanii uummata Oromootiif dabarsan keessaa ajajaa ol'aanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa akkasumas ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Bahaa Jaal Hambisaa Seenaa akkasumas ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibba Bahaa Jaal Sabaa'ee fi Galgaloo akkasumas itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Jaal Abdii Guyyoo. Walumaa galatti ajajoonni zoonilee hundaatii fi qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo ol'aanoon uummata Oromoo bal'aan baga bara haaraa 2026 geettan akkasumas baga guyyaa woboo amajjii 1 waliin geenne jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsanii jiru. Jaalmarroo Dirribaa haasaa gabaabaa taasisee jira. Haasaa gabaabaa taasiseenis dhaamsa ciccimoo dabarsee jira. Mee gabaabduu tan waliin haalaallu. Ani haasaa baay'ee gabaabduu tokkon jechuu barbaada. Haasaan gabaabduudhaan jedhu barri 2026 har'a itti seenne bara milkiitii, bara injifannooti, bara itti waan galaafataa turree ol kaataa turre guduunfinuu jedheetanii abdadha. Waraanni bilisummaa Oromoo dirreerra jirus kanuma abdataa, abdachuu qofaa miti. Kanaafis hojjetaa, kanaafis hojjechaa turree fuuldurattis kanadha hojjennaa jechuudha. Mootummaan kun beekama. Mootummaa miti. Humna bu'aa irratti wal ijaaree saamicha hamaa gaggeessee meeshaa akkasumas instituushinii biyyicha keessa jiru itti dhimma bahee uummatatti cancala godhee saamichaan jiraataa jiru. Baay'ee burkutaa haa dhufu. Burkuteessuu keessatti immoo dhiiga lafee fi lubbuu itti gabbaraa turuun keenya waan yaadatamu sanatti guduunfaa gochuufidha deemna. Kanaaf barri 2026 kun bara milkiiti, bara injifannooti. Akkasitti saganteeffannee hojjechuu jirra. Eebbi keessanis mana keessaa nu eebbisaa turtanii haphee ta'ee nutti haa qabatu, nu haa milkeessu jechuudha. Bara haaraa fi 2026 ilaalchisuun haasaa fi dhaamsa dabarseen Jaalmarroon barri haaraan yookaan barri 2026 bara milkii, bara injifannootii fi bara waan hojjetan itti guduufan ta'uu ibsee jira. Haasaa dabarsee irrattis mootummaa bilxiginnaallee qeeqee jira. Mootummaan bilxiginnaa mootummaa saamicha irratti hundaa'ee fi mootummaa saamichaan jiraatu. Amma immoo mootummaan kun kan burkutaa'ee fi kan dadhabe ta'uu isaa
hubachiisuun saamicha inni uummata irratti raawwataa jiru dhaabsisuu fi barri 2026 kan isaaf xumura ta'u jechuudhaan akeekee jira. Akkasumas barri 2025 bara hunda caalaa bara injifannoon olaanaan itti galmaa'e jechuudhaan kan akkasumas humni waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa olaanaan guddatuun bara 2026 immoo qabsoo xumura itti godha jedhee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo har'as haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwatee jira. Haleellaa har'a raawwateen humnoota mootummaa konkolaataan socho'aa turte irratti hattee hidhuudhaan haleellaa raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu odeeffannoon nu gahee jira. Yeroo itti aanutti qabannee qindeeffannee kan isin biraan geenyu ta'a. Gama mootummaatti odeeffannoon jiru maqaa oopereeshiniitiin humni guddaan naannoo Oromiyaa guutuu keessatti bobbaafame namoota nagaa irratti tarkaanfii fudhataa jiru cimee itti fufu maddeen odeeffannoo garaagaraa himanii jiru yookaan ibsanii jiru. Bakkoota garaagaraatti tarkaanfii maqaa jedhuun namoota nagaa irratti haleellaa raawwataniin lubbuu namoota nagaa hedduu galaafatanii jiru. Kibba baha Oromiyaa Arsii baha aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfiin akkanaa fudhatamu maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Akka fakkeenyatti Arsii baha aanaa Sireetti dargaggoota lama badii tokko malee haleellaa irratti raawwatuun rasaasa lubbuu isaanii galaafatu maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Oduu biyya alaatiin Iraanitti qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee hiriirri mormii guddaan guyyoota dura uummata biyyattiitiin dhoohe itti fufee jira. Hiriira mormii Iraan keessatti gaggeeffamaa jiru wal qabatee Ameerikalleen Iraaniin akeekkachiiftee jirti. Kun immoo hiriira mormii kallattii jijjiiruun gara fincilaatiitti ceesisnaa jechuudhaan shakkii uumee jira. Hiriirri mormii qaala'insa jireenyaa mormuudhaan taasifamaa jiru kan magaalaa guddittii biyyattiitti jalqabe yeroo ammaa kana gara magaalaa biroottis babal'ataa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Hiriira mormii gaggeeffamaa jiru kana irratti qaamolee nageenyaatii fi hawaasa mormii gaggeessu gidduutti walitti bu'iinsi uumamuudhaan lubbuun namallee galaafatamuun gabaafamee jira. Hiriirri mormii kun erga jalqabe har'a guyyaa 5ffaa isaa yoo ta'u maddeen odeeffannoo garaagaraa kan akka miidiyaa Faars News Agency jedhamuu fi akkasumas gareeleen mirga namoomaa akka himanitti yookaan gabaasanitti walitti bu'iinsa hiriirtootaa fi akkasumas qaamolee nageenyaa gidduutti dhalateen kibba lixa Iraan magaalaa Loordigaan jedhamtu keessatti namoonni 2 ajjeefamuu akkasumas namoonni 3 magaalaa Aznaan jedhamtu keessatti akkasumas magaalaa Kudash jedhamtu keessattis namoonni biroos ajjeefamuu gabaasanii jiru. Gama biraatiin immoo guyyaa kaleessaa walitti bu'iinsa humnoota nageenyaatii fi akkasumas hiriirtota gidduutti tureen qabeenyi hedduun manca'uun himamee jira. Konkolaattonni hedduun gubatanii jiru. Akkasumas hiriirtonni dhaadannoo dhageessisaa turaniin bulchaan olaanaan biyyattii aangoo akka gadi dhiisuus gaafatanii jiru. Kunneen immoo sagalee dhageessisuun sirni mootii akka deebi'u waamicha godhaa kan jiran yoo ta'u akkasumas qaala'insa jireenyaatiif hatattamaan furmaanni akka kaa'amu qarshii biyyattii waa bituuf dadhabeefis malli akka barbaadamu hiriirtonni gaafatanii jiru. Guyyaa kaleessaa hiriirri mormii magaalota gurguddoo biyyattii kan akka magaalaa Loordigaan, magaalaa guddittii biyyattii Teheraanii fi akkasumas Marviidaash jedhamtutti kan gaggeeffame ta'uu BBC'n gabaasee jira. Bakkoota hiriirri itti gaggeeffame kanatti namoonni hedduun kan ajjeefaman yoo ta'u, kan ajjeefaman qaamolee nageenyatti immoo hiriirtota ta'uun adda hin baafamne. Hiriira mormii gaggeeffamaa jiru kanaan wal qabatee dhaabbileen mootummaa kan akka manneen barnoota, yuunivarsiitii fi akkasumas biirooleen garaagaraa cufamuun dhagahamee jira. Mootummaa yuunivarsiitiilee fi dhaabbilee mootummaa hedduu kan cufsiisee fi sababa haala qilleensaa diilallaa ta'een akka ta'e kan ibse yoo ta'u, lammiileen biyyattii immoo kun hiriira mormii gaggeeffamaa jiruun kan wal qabate ta'uu himaa jiru. Hiriirri kun kan eegale magaalaa muummee biyyattii Teheraan keessatti kufaatii gatii mallaqaa hordofee daldaltoota kanaan dallananiin kan eegalame ta'ulleen gabaafamee jira. Mormii Iraan keessatti gaggeeffamaa jiru wal qabate Ameerikalleen Iraaniin akeekkachiiftee jirti. Doonaald Tiraamp akka jedhetti Iraan hiriira mormii gaggeeffamaa jiru humnaan dhaabuudhaaf yaalti taanaan US gidduu seenti jechuudhaan akeekkachiisee jira. Mootummaan Iraan namoota karaa nagaan hiriira mormii gaggeessan yookaan gaggeessaa jiran irratti tarkaanfii humnaa kan fudhattu yoo ta'e US cal'istee harka marattee teettee kan laaltu miti jechuudhaan Iraanin dura dhaabbatuuf qophii ta'uu ibsuu isii Reuters gabaasee jira. Iraan namoota hiriira nagaa gaggeessaa jiran humnaan tarkaanfii humnaatii fi dhukaasan kan ajjeestu yoo ta'e US gidduu seenti jechuudhaan Doonaald Tiraamp har'a fuula miidiyaa hawaasaa kan dhuunfaa isaa Tiruuz irratti maxxansee jira. Ibsa Ameerikaa kun immoo hiriira mormii kana kallattii jijjiirinnaa jechuudhaan shakkii uumee jira. Hiriira mormii gara fincilaatti ceesisuun
biyyattii gara rakkoo nageenya hamatti ceesisnaa jechuudhaan hedduu yaada isaanii kennanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamoodha. Hangeerotti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu tura na wiikenna nagatti nu tura.